Dirahama 20,000 hattee baddeetti. Hanni Dubaay keessaa dhiiraa durbaan cimseetti fufeera. Ammas kaameraan Dubaay keessaa intala birrii 20,000 Dubaay fuutee badaa jirtu qabee intala barbaaduu irratti waan argamnuuf namoonni viidiyoo kana argitan hundi keessan sheer koppilink riipoos gochuun amaanaa isinitti ta'u. Egaa mucaa Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya gahaadha waan addaa waan takkaa hin jirre waan takkaa hin dhagahamne qabannee dhiyaannee jirra. Birrii yookaan dirhama 20,000 fi warqii giraama 120 wayii fuutee baddee jirti. Warqii intala harkaa intala harta agartan abbaa sadii gurguddaa kana fuutee miliqxee jirti. Intalti intala Oromooti. Ijoollee Itoophiyaa jechuudha. Bakki isiin itti birrii kana hatte immoo Dubaayiidha jechuudha. Abudaabii irraa fuutee Oromoo tokko miliqxeetti jedhamaa jira. qacaratanii guyyaa muraasa eegachi turte booda qarshii yookaan dirahama 20,000 butachuun achi buutee baddee jirti. Kanaaf odeeffannoo sirrii ta'e nu kennuuf maatii isii akka nu kennitan keessattuu ijoolleen amboo akka nu gargaartan kabajaan isin gaafanna. Mucayyoon mana madaam keessa teessee Ijoolleen amboo keessattuu ijoolleen Oromoo ijoollee amboodha jechuudha. Biyyi acee wanta akkasiitiin hin beekamtu fokkifnee jirra. Keessattuu ijoolleen amboo subscribe gochuudhaan wantoota takka takka information akka kana keessaatiin nu kennitan kabajaan isin gaafan. Wanti kun akka biyyaatti akka sadarkaa Oromiyaatti akka sadarkaa ammoo naannee ijoolleen biyya gootaa himatan gocha akkasii hojjechuun baay'ee takka fafiidha. Biyya keenyaaf illee gaarii miti. Ijoollee mana madaamii jirtu tan jireenya maatii isii jiruudhaaf tattaafattuu maqaa balleessuun akkanatti gaarii miti. Ilaalchi Itoophiyaan lammiilee biraa biratti qabdu gabbu'aa. Uummanni keenya rakkachuun isaa waan hin oollee kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya viidiyoo kana sheer gochuudhaan intalti kun akkamitti eessa geesseetti maalirra jirti kan jennu hanga dhuma sagantaa kanaatti nu waliin tura. Affeerraa keenya isinii jechuu barbaada. Ijoolleen amboo viidiyoo kana sheer koppiliin gochuudhaan intala kana maqaa isii boodarra tokkummaan isiniif hima. Egaa maatii ishee obboleewwansi akkasiin suuraa irraa asirratti argitan suuraan ishee kana kaameraa yeroo isin mana keessaa maallaqa fuutee baatus qabu kana yeroo isin maallaqa fuutus ka qabe jira isa gallakkisuu beekaan dhiise waan ta'eef hundi keessan sheer koppilink riipoos gochuun eeruu maatii ishee akka nu kennitan akkasumas Dubaay keessaa bakka mucaan kun jirtuuf namni isin bira galtu Intala yeroo isin gocha kana gocha badii gocha fokkotaa kana gocha hin barbaachifne kana yeroo isin raawwattu kana keessatti kan qabe kaameraadha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaala Big Show. Intalti suuraa isii asirratti agartan kun ijoollee amboo Oromiyaadha. Maallaqaa fi warqii madaamii isii jalaa hatuudhaan miliqxee jirti. Keessattuu ijoolleen amboo viidiyoo kana sheer gochuudhaan intala kana maatii isiitii waliin akka ol nu qunnamsiiftanii fi wanti kun osoo gara mootummaa bira gahee madaamonni hedduun irraan dubbatiin gara afaan Arabifaatti hin turjumaanamin daftanii waan kana furtanii maqaa biyya keenyaa fi kabaja ijoollee keenyaa illee akka tiksitan abdii guddaa qabna jechuudha. Jarana warqiin fayyaadha. Yoo fayyaa qabaatan warqii miti wanti warqii irra guddaa iyyuu ni hojjetama. As keessatti amma isinii tassaa kutattanii maqaa keessan balleessitanii amma yoo kaatanii qabamuun keessan waan oolu miti. Kan isin qabe kaameraadha viidiyoo keessantu jira gizeesin waan akkasii hojjettu. Yeroo isin waan akkasii hojjettu kaameraan qiccim godhee qabee jira. Viidiyoon illee guutuun nu bira jira. Yoo dhabamtee jenne gilee isin birrii fudhattuu fi gilee isin qaamaa dalagattu. Gilee isin qaamaa isiitiif waan hunda fudhattee miliquuf jettu viidiyoon ba'ee jira. Garuu yeroo isin birrii fuutee shanta keessa kaayyattu beekaa kunnee hambifne viidiyoo sana gaddisuu hin barbaanne. Maaliif baay'ee takka hamlee biyya keenyaa cabsee jira. Amma viidiyoo nuti gadhiifne yeroo isin miliquudhaaf shantaalee garaagaraa guurrattee deemaa turte gadhiifne beekaa. Ammallee yoo intalli kun kan hin argamne ta'e maqaan biyyaa miti, maqaan jinnii miti, maqaan shamaraa miti, maqaan dhiiraa miti badee habadu malee warqii giraama guddaa kanaa fi birrii Dubaayii Riyaala 20,000 jechuun waan taphaati miti. Maallaqa Itoophiyaatti yoo deebi'e maallaqa irrayyuu wanti nama ajaa'ibu birriidha. Warqiidha. Warqii hangas guddatu hatuun aybiidha. Yeelloodha. Maqaa biyya keenyaa balleessuu waan hin oolle kabajamtootaaf jaalatamtoota keenyaa intala kana akka nu barbaadan abdii guddaa qabna. Viidiyoo kana sheer kooppi linkii gochuudhaan nu jajjabeessaa nu waliin turaa isin jechuu barbaada. Hanga dhuma sagantaa kanaatti warri nu hordoftanii wanti kun qalbiillee isin cabsee maqaan shamara keenya badee amanamummaan shamara keenya qabdu hirrachuun isaa isin gubee jedhee waan kana gaa akka qabamu taasisa. Hin qabama yeroo dhiyootti hattuun bakka takka dhattu hattuun bakka dhattu hin qabdu hattuun biyya hin qabdu. As keessatti wanti isin nu hubachuu qabdan ijoolleen amboo ijoolleen shawaa hattuun biyya hin qabdu garuu intalatu biitii isii hamboodha. Maaliifi maqaa hamboollee hamboon biyya gootaati biyya caaluu hundeessaati waan akkasiitii waliin kaasuun gaarii miti ture. Garuu barbaacha siitiif wanti nuti gochuun dirqama nutti ta'eeti maqaa biyya isii dubbachuun yoo maqaa biyya isii hin dubbanne dubbatamuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf
yoo isiin Oromoodha Oromoo keessaa Oromiyaa keessaa bakka akkasiiti bakka akkas akkasiiti sanaan booda warri Ambootis dhufanii Amboo keessaas isiin bakka akkasiiti jedhanii nu himan karaa ittiin qabnu barbaachaaf waan akkasii hojjenne malee maqaa biyyaa waan akkasiitii waliin kaasuun gaarii miti garuu intalti qabatamaan dhibbaan dhibbatti ijoollee Ambooti maqaa lama qabdii biyya Saawudii biyya Dubaayitti maqaa biraa biyyattis maqaa biraa maqaa sanas qorannee irra geenya jirra warroonni dhimma kana barbaadan intala fuulaan beektan dhuftanii keessaan dubbisuu dandeessan viidiyoo gisee isiin birrii kana hattullee isin erguu dandeenya isin jechuu barbaada.